kunoo gammoojjii karaaba gadii jira. Karaabni gadii yookaan immoo aanaan dobbaa akkuma aanota burqaa diintuu hawwii guddinaa boorana gujitti gammoojjii qabna. Gammoojjiin teenya tun misraa cirfarraa kaaftee hanga haqa baasee dhaabbatee yoo xiqqaate araddoota 10 waan taati. Kanaaf waan imaanaa nu kannattan torbee sadaffaa keenya magaalaa dobbaa duwwaa tokkotti irraa jalqabnee zoonii afdam odaa bultum biyyoo irratti ifaadiin ifaa jannataa wacaalee araddoota afran achirratti kan namaa jira guyyaarraa. Har'a immoo magaalaa biyyoo karaaba irratti araddoota 8 misraa cirfaa ifaa jeenaa ibsaa baatee bilisummaa biyyoo jannataa madda xaliilaa araddoota kanaaf bakka sanatti deeggarsa godhaa jirra. Kun deeggarsa keenya bifa kanaan zayitii takka abbaa